Akkam jirtu kabajamtootaa fi dhaggeeffattoota chaanaalii kooti. Ani Suraafeliidha. Warreen chaanaalii Oromoo jedhu kanaaf haaraa taatan subscribe gochuun odeeffannoowwan baay'ee isin fayyadan wantoota addunyaa kana irratti uumaman, gochoota ajaa'ibsiisoo, rifachiisoo fi wantoota dhugaa amanuuf nama rakkisan, akkasumas wantoota isin bohaarsan viidiyoodhaan bal'inaan ni argattu. Akkasumas viidiyoo kana yoo isinitti tole like gochuun yaadaa fi wanta sirreeffachuu qabnu yoo jiraate immoo koomentii irratti nuuf barreessuu dandeessu. Amma kallattiidhumaan gara qophii isiniif qabadhee dhufeettiin darba. Amma qophii keenya dhumaatti waliin tura. Akkuma beekamu addunyaa keenya kana keessatti guddaaf xiqqaa osoo hin jedhin wantootni amanuuf nama rakkisan guyyaa guyyaatti ni uumamu. Anis qophii koo har'aatiin mukeewwan nama ajaa'ibsiisee fi kunis jiraay kan jechisiise isiniif qabadhee dhufeera. Amma qophii keenya dhumaatti nu waliin tura. Saglaffaa muka naariifoo. Mukni namoota ajaa'ibsiise kun bakka inni itti argamu biyya Taayilaandiitti yeroo ta'u, kan nama dhibu mukicha osoo hin taane firii muka kanaati. Akkuma argitan muka kana irratti kan rarra'ee jiru kun boca qaama dubartii kan qabu, bareedinaaf kan hojjetame yookaan ashaangulliitii osoo hin taane firii muka kanaati. Seenessitoonni Taayilaandiis waa'ee firii muka kanaa akkas jedhu. Akkaataan dhufiinsa muka kanaa nama Indiraa jedhamu waaqa budistii kan ta'e tokko bosona Iimaafaam jedhamu keessa haadha warraa isaa Veesaantiraa kan jedhamtuu fi ijoollee isaanii lamaa wajjin bosona keessa osoo jiraatanii guyyaa tokkos Veesaantiraan nyaata barbaacha deemtee achumaan akka baddee fi dubartiin kun iddoo isheen itti badde jedhame kanattis akka mukeewwan kun biqilan ni himu. Mana qulqullummaa Singuburii Budist keessattis firii muka kanaa baay'inaan akka argamu ni dubbatama. Saddeettaffaa mukeewwan dhiigan. Wanti dhiigu tokko dhala namaa yookaan bineensotaaf, bineeldotaa fi lubbu qabeeyyiin biroo akka dhiigan beekamaadha. Asitti immoo mukti Bileedwood Tree jedhamu kun yeroo inni dhiigu argina. Yeroo muka kanatti siqnee muka kana murru mukni kun akka roobaatti dhiiga of keessaa gad naqa. Bileedwood Tree mukti jedhamu kun maaliif yeroo muran dhiiga yoonaan jettan hojii rabbiitiin isiniin jedha. Saayinsiin garuu akkas jedha. Mukti kun kan inni dhiiguuf buuda heenootooksilinii jedhamu baay'inaan waan of keessaa qabuuf fakkaattii bifa dhiigaa kana maddisiisa jedhu. Mukti kun qalamaaf baay'ee waan barbaadamuuf dhalli namaa muka kana barbaaduun dhiigsa. Torbaffaa Eucalyptus Rainbow. Yoona muktan an isinitti agarsiisu kun nama beekumsa qabu tokkoon kan kaasame isinitti fakkaachuu danda'a malee kun uumama miti jechuu dandeessu ta'a. Mukti kun bifa nuti sabbata waaqayyoo jennu fakkaatuun muka baay'ee bareedaa kan namatti toluu fi bifoota garaa garaa kan ofirraa qabudha. Baay'inaan bakka mukeewwan kun itti argaman keessaa Indooneeziyaa fi Filiippiins keessatti kan argamudha. Ja'affaa Shipworm Tree. Mukti kun immoo mukeewwan armaan oliitti an isinitti himerraa xiqqoo ishee addadha. Bakka mukeewwan kun itti argaman keessaa Indooneeziyaa fi Taayileendiitti kan argamu yeroo ta'u, muka kana kan adda isa godhu muka kana murtanii bakka lamatti yeroo baqaqsitan raammoowwan dhedheeroo of keessatti qabaachuu isaatiin. Kan nama ajaa'ibsiisu mukti kun raammoowwan of keessatti qabaachuu isaa osoo hin taane Indooneeziyaa fi Taayilaandii keessatti nyaata baay'ee filatamaa ta'uu isaatiinidha. Qulqulluu fi mi'aawaadha jedhamee nyaanni amanamu Shipworm Tree kan jedhamu kun raammoolee hundee isaatii jalqabanii duuka guddataniin kan guutamedha. Shanaffaa Venus Flytrap. Mee amma immoo kanan isinitti agarsiisu lubbuu kan qabanii fi ilbiisota kan sosocho'an argatee jennaan kan dhiifama hin gooneef biqila foon sooratuun isinitti agarsiisa. Venus Flytrap jedhama. Biqilaa kana akka tasaa argitanii quba keessan osoo irra keessanii isin qabuuf kan boodatti hin jennedha. Afraffaa
Monkey Orchid. Sila akkuma armaan olitti ilaalle biqilaa bifa namaa qabu isinitti agarsiiseen ture. Mee amma immoo biqilaa bifa qalamee qabu ilaalla. Wanti isin amma argaa jirtan kun fakkii yookaan footoo osoo hin taane sanyii abaaboo bifa qalamee qabudha. Sadaffaa biqilaa sosocho'uu yookaan sirbuu. Maqaa biqilaa kanaa yeroo dhageessan yoona biqilaan maaf hin sosocho'u naan jettu ta'a. Garuu biqilaan kun boqonnaa tokko malee sirba. Wanti kun kan ta'u biqilaa kana qofa irratti. Sababni isaas qilleensaan akkas ta'a akka hin jedhamnetti biqiloonni biroon bakka sanatti argaman sosocho'aa hin jirani. Namoonni gocha kana arganii ajaa'ibsiisatanis biqilaa kana yeroo inni sirbu qabanii haa ilaalan malee yeroo isaan gadhiisan inni sochii isaa irraa gonkumaa hin dhiisu. Lammaffaa jubaatii kaabaa. Ogeessonni fayyaa akka jedhanitti akka tasaa osoo deemtanii firii muka kanaa kuttanii yoo nyaattan fayyummaa keessaniifis ta'ee beelaaf gaariidha jedhu. Iddoon mukti kun itti argamus Biraazil keessatti yeroo ta'u kan muka kana adda isa taasisu firii muka kanaa kan bahu hundee isaa irraa yookaan qaama mukachaa irrattidha. Tokkoffaa muka boba'uu. Muka kana kan arge nama kara deemaa tokko ture. Namni kunis yeroo sanatti waan arge kana amanuun baay'ee itti cime. Yeroo muka kanatti siqus mukti kun keessoon isaa abiddaan gubachaa ture. Kan nama ajaa'ibsiisu mukti kun keessoon isaa haa gubatu malee bakkeen isaa garuu homaa tokkoyyuu hin ta'u. Namoonni hedduun muka bakakkaadhaan dhahamedha haa jedhan malee namootni biroon garuu muka seexanaa jechuun waamu. Qophiin irra isiniif qabadhee dhufe kana fakkaata ture. Warri chaanaalii keenya Oromoo jedhu kanaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii ta'a. Haga viidiyoo biraatiin wal agarrutti iddoo jirtanitti hundi keessanuu nagaa naaf ta'a.